bara 1987 ji'a muddee 24 na yaadadhaa kaasettii yookaan faarfannaa afaan Oromiffaa kanani baasee jechuudha. Egaan jalqaba irratti faarfannaa afaan Oromoo akka mana amantaa Ortodoksiitti yeroo sana kaasettiitti kan maxxanfame illee hin jiru. Namoota dhuunfaadhaan garuu faarfannaan faarfataman hin jiru jechuudha. Sana dura afaan Amaariffaarraa gara Oromiffaatti jijjiiramee faarfatamaa ture. Kaasettaan garuu kan qopheesse yeroo sanaaf hin turre. Akka carraa ta'ee yeroo sanatti magaalaa Naqamteen jiraadhan ture. Bara 82 barumsaa fi obboleessi koo iddoo sana waan jiruuf isaa qabadheen gara Naqamtee dhufee achumaan san dhufu bataskaanaa qulqulleettii maaramii Naqamtee achi mana bartuu dilbataa keessa galeen sagalee Waaqayyoo barachuu eegalee isan baradhe san immoo faarfannaa isaan afaan Amaariffaa yeroo sanatti faarfannaa afaan Amaariffaa malee afaan Oromiffaa tokko illee hin faarfatamu jechuudha. Magaalaa Naqamtee keessatti afaan Oromiffaatiin gonkumaa jiru jechuudha. Afaan Amaariffaan baranu sana yeroo baay'ee erganii yeroo baay'eedhaaf wangeelas ta'ee faarfannaa booda gara naannoo Naqamtee bataskaanota baadiyyaa jiran deemee tajaajiluun eegalee jechuudha. Faarfannaadhaanis lallaba wangeelaadhaanis deemee tajaajiluun eegalee yeroo dheeraadhaaf eegan afaan Oromiffaa kanaan booda baay'een faarfannaa kaasettaan baasuu kun immoo na keessatti uumame jechuudha. Kaasettiin faarfannaa hojjechuun yeroo sana namni irraa akka fakkeenya kan godhannu yookaan immoo hinaaffaan kan ittiin nu keessa bulu akka afaan Oromoo tokko illee hin turre garuu haa ta'uutii afaan Amaariffaadhaani faarfataa Kiina Xibab kan jedhamu faarfataa faarfattuu Faawallee faarfataa Ilma Haayiluu warra jedhaman kana isaan kana turanii isuma Amaariffaa kan isaanii faarfannu sana gara Oromiffaatti jijjiirree ittiin uummata keenya gara baadiyyaatti gadi buunee ittiin tajaajilaa turre. Achi booda maaliif bakka miilli koo ga'e duwwaadhaan maaf daangaa wanti kuni bakka hundumaa ga'ee namni hundumaa dhaga'ee ittiin Waaqayyoon galateeffachuu akka danda'utti maaf kaasettaan hin hojjetamu kan jedhu yaadi kun Waaqayyoo yaada kana yookaan immoo laphee koo keessa bulchee jechuudha. Haala kanaan kaasetta kana hojjechuu danda'a jechuudha. Kan na kakaase tajaajiluma baadiyyaarra deemnee tajaajilu uummata afaan Oromoo qofa malee afaan biraa dhaga'uu hin dandeenye. Uummata dhannee tajaajilu sana gaafa ilaallu hinaaffaan kun na keessa bulee afaan Oromootiin faarfannaa afaan Oromoo baasuudhaa fi dhimma kanatu na kakaase jechuudha. Gaan kana keessatti faarfannaa afaan Oromoo kana baasuudhaa fi mudannoo baay'een illee qaba jechuudha. Rakkoo baay'ee gidiraa qormaata baay'ee keessadha kan darbame. Akka fakkeenyaatti waa baay'ee keessaa waa xiqqoo dubbachuun fedhe. Kaasetta kana tun bara 87 dhaqeen baasin dura jijjiiree dhuman ka'a. Isa kaaniin immoo baaseen faarfadhaa yookaan immoo jijjiireen ka'a. Waanan walitti qabe afaan Oromoon qopheesse kana jijjiiree waanan qopheesse kana yeroo sanatti bara 86 gara dhumaa faar akka bataskaana maaramii Naqamteetti maabara sibkata wangeel jedhamu maabara cimaa ture jechuudha. Maabarri cimaan kuni birriillee qabaa humnallee qaba waa baay'ee hojjechuu danda'a. Kaasettiin kun birriidhaan akka maxxanfamu nan beeka. Dhaqeetanii koree maabara kanaa yookaan immoo koree waldaa kanaan dhaqee haasofsiise jechuudha. Faarfannaa afaan Oromootiin maxxansuun barbaade kana gochuuf immoo maallaqa na barbaachisaa. Maallaqa immoo hin qabu waan ta'eef maabarri kun kaasetti kan afaan Oromoon maxxansee maal ta'a yoo uummatitti tajaajilame waan jedhuni dura taa'aa maabara kanaa yookaan immoo waldaa kanaatti dhaqee dubbadhe. Namni kun yeroo sanatti deebiin ilaalaate deebii baay'ee nama gaddisiisuu fi hanga har'aatti wanti sammuu koo keessaa hin banneedha. Innis afaan Amaariffaatiin jechuudha. Amaariffaa malee naasa'u anis Amaariffaadhumaan hin gaafadhe. አይሆንም በኦሮምኛ መዝሙር ማውጣት ፖለቲካ ነው። afaan Oromoo kaasetta baasuun siyaasadha naan jedhee jechuudha. Kun dhugaadha jechuudha. Fuula Waaqayyoo duran jira.
mana Waaqoo keessa jira amma kunoo mana Waaqoo kee bulaa jirraa achi taa'een sobu namni kun illee har'a lubbuun jira magaalaa Naqamtee kee jira jechuudha. Inni yaadatu hangaroo ol dubbisni dhagaa dhuma itti kolfee maal jedheen bira darbaa hamma illee irratti hin qabanne hamma irraatti jechuudha irratti si qabachuun barbaadu akkas naan jedhee jechuudha. Kana booddee abdiin kutadhee jechuudha. Waan ani yaade kun abdiin kutadhee isa booddee mucaa hiriyaa koo tokko wajjin mari'adhe laabaluu akkas naan jedhee ani immoo fedhiin koo kanadha kaasetti afaan Oromoo maxxansee uummanni keenya baadiyyaarra jiru akka inni tajaajilamuun barbaada sagalee kanaan uummanni amantaatti jabaachuu qaba kanan fedhaa garuu waan akkasii na mudate maalin godhannaan maaliif itti himte nama kanatti dhee na lole jechuudha hiriyaan koo maal wayyaree jennaan yeroo takka mana amantaa keenyaatti waldaan duuka bu'ootaa isatu jira jechuudha yeroo sanatti maaliif waldaa duuka bu'ootaa yookaan maabara qudusaan isa jedhama maaf hin gaafannu jedhee naan jedhee jechuudha. Isaan sanas namoota jiran gaafa gaafannu lakki ati faarfachuu hin dandeessu faarfannaa keessana nutti kenni nutu ofii faarfatee maxxansee baasa malee naan jedhanii jechuudha. Sana booddee ammas ta'uu hin dandeenye akka ittiin utuu teenyee gaddinee jirru utuu hin turin jechuudha yeroo sanatti bara 86 gara dhumaa sanarraa akka carraa ta'e bataskaana qulqulleetti maaramii Naqamteetti gubaa'een hafuuraa qophaa'ee gubaa'ee kanarratti faarfattuu faantuu waldee fi faarfataa ilma haayiluu irratti affeeramanii gubaa'ee kana dhufan jechuudha. Yeroo isaan dhufanitti gurbaan hiriyaa koo suni kottu kunoo jara kana gaafanna isaanii naasofsiifnaa naan jedhe. Tole jedheen faantuudhaa fi ilma haayiluu qofaatti baafne isaanii naasofsiifne jechuudha. Dhimma kana gaafa mari'achiifnu jalqaba gaafumanii dubbadhu maalan jedhe kan faantuu yeroo sanatti hin jijjiirre faarfannaa ishee kan ilmaaf kan kineexebabiidha kanan jijjiiree qabu faarfannaa keessanii oromiffaatti jijjiiree kaasettiitti akka inni maxxanfamuun barbaadaa gaafa jedhu kaasettii keenya miti faarfannaa keenya miti faarfannaan kan waaqayyoodha attamitti akkas jettaa naan jedhee guddaan itti gammade jechuudhaan yeroo sanatti gaa koppiraayit waan jedhamu sirba nama tokko nama biraan sirbuu hin danda'u waan jedhamu sana sodaa sanaaf jedheen gaafadhe. Inni garuu ilaalchisaa nama afuuraa waan tureef lakki akkasiin jedhamu kan waaqayyoodha kan koomiti maa baga qopheessite mee jedhi mee faarfadhu mee naan jedhe faarfannaa isaa keessaati innaamnaalleen ba'aa bisa jedhu sana afaan Oromootti jijjiire ni amannaa abbaatti ni amannaa ilmatti ni amannaa hafuuraa qulqulluu shakkii tokko malee ni amannaa waaqni tokko jenneetu isa jedhuni gaafan faarfadhu dhugaadha baay'ee lafaa ol ka'e jechuudha wayyoo jedheetu afaan Amaariffaan wuy jedhee amma dinqisiifatutti amma lafaa ka'utti ga'ee yeroo sanatti faarfattuu faantuu waldee mana faarfannaa qabdi Qidus Gabriel Mazmur Beet kan jedhu qabdi faantuu maxxanfamuu qaba faarfannaan kun jedhee ishee baay'ee toosise isheenis yeroo sana haa ta'u jettee gaaffii naa dhiyeessite jechuudha. Gaaffii isheen naa dhiyeessite maallaqa birrii meeqan sii kaffalaa naan jedhe. Gaafa isheen akkas jettu maa inni birrii maalii naa kaffaltaa jedheen hin beekan akka faarfannaa gurguratanis akka inni maallaqa ta'es hin beekani. Maa inni maallaqa maalii naa kaffaltaa jedheen gaafa faarfattu koo sii kaffalamaa naan jedhe. Lakki bu'aan hin barbaadu jedheen hin beekan waa'ee kanaa mitaniif keessi koo fedhiin koo sana miti. Lakkiin ta'uu booddee ollu jibbisiisaa birriin gareedha ollu jibbisiisaa yeroo jalqabaadhaaf Taadiyoos nama jedhamuu fi faarfannaa natti hojjete birrii 1,000 kaffaleef akka fakkeenyaatti naan jettee jechuudha. Sana booddee hiriyyaan koo sun na bira jira. Kottumeen mari'annaa dhina fuudhee achi baay'inannee mari'annee isuma birrii 1,000 sana siif kaffaltu naan jedhee isheedheen dhufnee faantuu waldeedhaan birrii 1,000 naa kaffalii jedheen. Tole jettee gammaddee irratti olii gallee haala kanaan olii galleen akkasittiin dhaqee faarfannaa kana baasee jechuudha.